أما أشي غير بيان دچاتو يو سن اللي دي بتنجر اسمت تفتي المان بيان آلتو رب سني أقولو المان بركة رب سني أقولو عمري كيسن كيس رب سن بركة رب سني هاكاو أجاتي سر رب سني عافتو وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم akkam ooltani baga nagaan dhuftanii baga wal agarre warra waan kana qophees baabiikuu kana nuu qopheessitaniif galatoomadha. Waaqayyo jaalala isaaniif haa jaalala nuu kennan kanaa waaqa irraan fudhatini nu cimsaa nu ijaaraa jiru cimina waaqayyo isaaniif haa kennu haamlee waaqayyo isaaniif haa kennu. Ijoollee keenya hunduma isaanii magaala kana keessa jiran hunduma isaanii hin galateeffanna baay'ifne nama keenya hunduma koomitii keenya magaala kana jiran hunda isaanii hin galateeffanna wal bira dhaabbatanii isaan bira dhaabbatee wal babbareechine sa'aatillee biyya biraa fakkeessine sadarkaa guddaatti ol kaafnee mul'isuu isaaniitii fi maqaa ijoollee kanaatii fi waaqa jireenya isaaniif haa kennu guddinni isaanii ol haa kaa'u baay'ee isaan galateeffanna bira dhaabbachuu qabna bira dhaabbannee guddifachuu qabna ijoollee keenya galatoomaan isiniin jedha. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي نجاهن نقولت نجاهن نهابلتو أمتكينا كولت نقبدني بركنا أتقارت دبرسنة جمعتوبا إيه دبرسنة أما اللي أكرمت اتهاؤبنو جما نام ولت بيه والأرجع والإنهاسة المولى وفيله ganda of keenyallee walitti qabnee wal arguun kun waan xiqqaa miti of duratti illee tana nuun dhabina rabbi irratti nu haa gargaaru kafayyaa dhabe rabbiin nu haa fayyisu kadu'e rabbiin nu haa araaramu biyya teenya biyya amaana rabbiin nu haa godhu biyya dhiifnee biraa dhufne sanillee hin dakkatina rabbi biyya nagayaa nu haa godhu walii galtee nu haa kennu qilleensi nu haa qabbanaayu akka gaarii rabbi nu haa jiraachisu ilmoon teenya nu haa beeytu nulle ilmoo teenya haa beeynu warri keenyas nu haa beeku nulle isaan illee haa beeynu fayyaan nagayaan amaana rabbiin nu haa jiraachisu بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ورثت ولن قبضن قالني كربي كنتي اسم الله غلطوا ما اسم الجنة ربي وانجروا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد وان أني سني كني وان أنني أني سني ذات تولي تولا أني سني أوليو غلطوا فتني سني دبل جري ربي نها دبلو أمانتين توني قدود ربي برات إن الدين عند الله الإسلام ربي نجبيسي أمانتي تنتو ولن نقبا سبماتنا ولن نقب وان لچنو وان جبدو نمو ولتن هيته ولن نجراتيف أبا فيديو تأتي نيجي أسيتي بطلت تنبلون نمرافو كتيرا نمني فارفمات نيجي رب مكيننا ilmaan teenya akka kana geette nullee gammachiifte duniyaallee daawwachiifte tana rabbi umrii isaanii haa dheeressu isaanillee rabbi amlee diinillee rabbi isaanii haa kennu amma warra waan dalagee irratti dalagee khayrillee dalagatee argatu rabbi nu haa taasisu jalatooma obboleeyyan kiyya wanni si yaadachiisu rabbiin na sodaadhaa haqa sodaatiyyaa na sodaadhaa jedhee rabbiin warra isa sodaatu rabbi nu haa taasisu أدارا قدن ديتنين ربي كنا إلمان تنالله قدن ديتنين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا ورنات أمنتنيو يا ورنات أقوم ستنيو قوا أنفسكم لبوتي سنبتا إبدرا بتا وأهليكم نارا إبدرا أبولي إلمان تسن اللي بتا يروالي كيسن اللي واني بالنون ربي تأمنوا واني بالنون هقدن دينني دين ربي جل ديما جل ديمو وان هذا دندين ربي نصدات لاجئين صدا ربي nu haa kennu naga rabbi nu haa diriirsu barakaa rabbi nu haa kennu walgayite natakhayri walgalamte kayrin addaan galtu rabbi nu haa taasu hawwata keenya shamarran illee dubartoota illee ka ilmaan fi baatanii sagantaa kanarratti dhiyaatan rabbiin barakaan isaan haa galchu ilmaan isaan illee ilmaa barakaa rabbi isaanii haa godhu abboota illee hawwata illee rabbi haa tiisu dhibamaa nu beenuuf kan nu beenne illee rabbi haa fayyisu nama ilmoo qabne rabbiin ilmoo haa kennu كأن ربنا هذا بلوفي رحمة ربنا هاكن سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سجنتان كنا بانجل كبيرة قيان الرا كايون أرجتة سجنتا كنا هواسا كنا قلته فتشودا هواسا كنا كأوسفانا رت هرماته سجنتان كن كرامل كي كابونا كتمرمو هجتا ترى هواسا مقالا سياتل قوتوت قلته فتشودا في itti aansinee sagantaan argitee Osfaanaa ka waggaa 15 booda magaalaa keenyatti deebi'ee milkiidhaan akka xumuramu koree ijaarree
gara koree 8 ijaarree hojii bal'aa hojjetaa turre almost ji'a 3. Duraan dursee kennaa Osfaanaan akka hawaasa magaalaa Siyaatilitti nuuf kennatu jira. Akka waliigalaatitti appreciation award jedha presented to Seattle Oromo Community Seattle Task Force jedha. Dubartoota Siyaatilii fi keessumattuu Oyaa Group ka jedhuun with sincere appreciation for your support and commitment to Osfana jedha. Galatooma ka jedhu kana akka hawaasaatitti arganne jechuudha. Qophii kana hawaasni akka hawaasaatitti koreen task force dabalataan ammoo akka addaatitti dubartoota kenna keessumattuu koree aadaa warra nyaata aadaatii fi uffata aadaa irratti sagantaa san irratti argamanii sagantaan sun akka midhagu akka bareedu akka sagantaa Oromoo fakkaatu warra taasiseef addatti badhaasa kenname jechuudha. Baga gammaddan baga gammanne isiniin jedha. Itti aansee kennaa addaa tokko tiimni madda walaabuu qopheessee jira. Tiimni madda walaabuu kennaa kana kan qopheesseef obbo Maammaa Argootii fi aadde Mashuu Qaabatootii fi maaliif akka kennaa kana qopheessan pirezidaantiin madda walaabuu Hasan Hamzaa na bira jira. Obbo Maammaa fi aadde Mashuun as nuu koottaa badhaasa kana isinii kennine jechuudha. Jawaar Bosonaa sinaa bahi badhaasa kana kan nuu kennu Jawaar Bosonaati. Baga Rabbi kanaan si ga'e nama Jawaar Bosonaa jechuun madda walaabuu nama gadhaabee tiimni kun sadarkaa guddaa irra akka ga'u nama taasise galatoomii ulfaadhu siin jedhaa nu keessatti argamuu keetiif. Kanaaf Hasan Hamzaa waa jedhee Jawaaritti haa kennu. Wanti nuyi guddoo jiru uummata keenya galatoomaa fayyaa argadhaa. Baay'ee nu boonsitanii akkuma san Osfaanaan illee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedhe. Seattle number 2 Minnesota taantee ganna 15 booda nutti deebite. Ammas Minnesota taantee Seattle jedhanii murteessanii jiranii. Galiinis humnaanis ummataanis naamusaaf Oma maraanu tokkoffaa baanee jirra. Ammas meedaan akka baranaa takkaan agarra jedhanii. Kanaafuu uummata keenya baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Ammaaf waa'ee kennaa kanarratti osoo hin jalqabneen dura mee jawwaar xiqqoo si waa'ee madda walaabuu haa dubbatu. Namni 1996 gadhaabe tokko isaa isaan kennaa galatooma ulfaadha. Duraan dursee warroottinarraa guyyaa kana nu qophii kana nu qopheessitan fayyaa taa'edha. Kanatti aansee wannan tokko waan takka wannan jechuu barbaaduu kan jiraatu taate tiimni kuni tiima yeroo dheeraa magaalaa kana keessa ture. Osoo ani magaalaa kanallee dhufin tiima dhaabate. Tiima osoo magaalaa kana hin dhufin dhaabatee karaa ganna 30ti. Ani ammoo kan itti makame 1995 irraa 1996 ammoo warra Toronto dhaqee qoodirraa fudhate. Akka gaafa san deemutti maqaa haa dhaabamu malee warrootiin tiima kana dhaabe as keessa jiran akka Magarsaa, Sheekh Abdulqaadir, Hussein Abdullaahi namooti adda addatu jira. Layyinni illee kun jira. Nama adda adda jira. Tiimni kun isaantu dhaabe. Garuu ammoo achirraa ka'ee har'a kunoo ganna 30 fixee bakka kana jira. Wanni takka uummata keenya wanni ani isinitti dhaamu. Uummata Siyaatil. Mee waan tokko wanni yaadachuu qabnu itti hundanuu Waashingteen keessatti lakkoo isaan Oromoon nambara xiqqaa akka Waashingteenitti. Garuu ammoo Waashingteen keessaa kan nambara guddaan ajjeefamu uummata ijoollee Oromooti. Kun ammoo maalirraa ka'ee maaliif kana ta'ee jennee mee ufaa gaafannu. Wanni tokko wanni nu beekuu qabnu dur eessa turre har'a eessa jirra. Haala nu keessa jiru laala. Dur magaalaa kanatti bakkeen Oromoonni warri siyaasaa marti itti qarqaaramu magaalaa kana ture. Sadarkaa sanirraa dhabamnee akka nama hin jirree tokkotti Oromoonni bakka biroollee nu waaman. Biyya biroo yoo dhaqxan yoo Siyaatiliin itti kaasan waan namni Oromoo magaalaa kana keessa namni 3-4 jirullee ittiin fakkaatu. Maaliif ree haala nu keessa jirurraa olola nurratti deemurraa. Barana wanni magaalaa kana finneef kubbaa kana. Irra guddinne irratti mari'annee yoo uummanni keenyas ka seenullee ta'e yoo kan seennillee ta'e mee irraa maayyiif yaalii goona jennee magaalaa kana finne irratti osoo wal lolu namnummaan magaalaa kanaatu
osoo nuun mormu akkamitti wanti kun asitti taa'edhani. Kanaaf magaalaa kana wanni finneef waa takka qofaaf meebi ijoolleen xixiqqoon ganna 15 gadi katakkaa kubbaa Oromoon argin mee yoo kaseenanii arganii jijjiiraman taate jechuuf magaalaa kana finne. Osoo geddiin warra siillee osoo achi nurratti duulu achiillee nurraa fudhachuuf waa takka waan nuun jedhan beeytu 100,000 isinii kenninaa magaalaa kanatti akka hin taane bakka birootti nu deebisaadhanii nu gaafatan hin fudhanne horii san waan fedhellee haa ta'u jennee hifin. Kanaaf nama boolla keessaa bahe gammachuun gadda nu gamman ka isin uummata gammachiiftan heddummeenni namni keenya ittiin seene ijoollee keenya ka achitti argame waan olola dur nurratti oofaa turan san dhabamsiisee bakka dur jirrutti nu deebise. Ammallee yoo gad deebina ka jettan taate isinirraa nurraa. Kanaaf itti yaadnee nu amma namoota gugurdaa nama ganna 40 olitti warra jiru ijoollee daa'iman ta'in yoo naachi wanni nurraa fi hin jiru hooma xiqqootu nu hafe dhuuf. Kanaaf agattii biyyi nu jiraannu kana magaalaan keenya kan soba amma namni biyyatti galee hin jiraanne jennu hin jiraachuu hin dandeenyu. Hooma hundaafuu jiraachuu hin dandeenyu. Jireenya achi jiraachuu hin dandeenyu. Hospitaalaan jiru wal'aanamuu hin dandeenyu. Kanaaf bakkeen nuti jiraannu kana magaalaa keenya ammoo namni biroo nuun tolchu. Oromoonni biroo bakka biroo dhufanii nuun tolchan magaalaa keenya nuti tolfachuu qaba. Nuti itti yaaduu qaba. Wal mari'achuu qabna. Waan silaa dandeenyu gochuu qabna. Yoo san hin ta'in ammallee bakkuma duritti deebina. Kanaafuu baay'ee nu gammachiiftanii fayyaa ta'a ulfaadhaa warrootiin gaafa san akka sakuurititti huccuu boora godhatee takkaa guyyaa 7 kaachiin dhabamin ganamarraa haga galgalatti fayyaa ta'a ulfaadhaa amma achillee yoo deebi'u taate akkasumatti itti kufaadhaa galatooma. Ayyee obbo Jawaar galatoomii baga nagaa Rabbi fayyisee asis si argamsiise kanatti aansee akkuma reeffa absuun jedhe kennaa qabnaa. Kennaan kun obbo Maammaa Argootii fi adde Mashuutiif obbo Maammaan akka gaafa kubbaan kun jalqabeen dura takkaa nurraa nafne ammas asuma jiranii nurraa wajjin jiranii. Kanaaf maddi walaabuu kennaa kan isaaniif kennee jira. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isin jira obbo Jawaar. kanatti aansee kennaa biraa qabnaa mee Abduun deebisa. Hayyee ulfaadha galatoomaa Jawaar bakka nu deebisu Jawaar taa'e galatooma ulfaadhu. Kanatti aansinee miidiyaa tokko recognize godhuu barbaanna. Oromiyaa Freedom Media Abdallaanii jechuudha bakka nuti waltajjii qabnu irratti hunda irratti nafu. Akkasumatti ammaa sagantaa Osfaanaa illee achitti argamee maatii isaa waliin ijoollee isaa waliin biroodkaastii godhaa ture. Walumaa galatti rakkoo uummata keenyaa ka biyya keessaatis kaasiitis jala bu'ee Oromoodhaaf dhiyeessaa waan tureefi Oromia Freedom Media for broadcasting the Osfana tournament held in Seattle, Washington from July 26 to August 2nd, 2025 in particular, and for consistently being voice for voiceless Oromo people in general kajedun akka waliigalaatitti uummata keenya sagalee ta'uu fi Osfanaallee tamsaasa isaa raawwachuu isaatiin badhaasni kun kennamuuf ta'a. Obbo Isaan badhaasa kana obbo Abdallaaf akka naa kennuun affeera. Obbo Isaa yoo jechuudha. Akkam waltanii hundi keessaniyyuu baga nagaa wal agarree haasawwan godhu goma gabaabaa isiniin jechuu barbaada dhaamsuun sana irratti. Wanti gaafa Oromoo laalu magaalaa sana keessatti ta'aatiin ture seenee keessatti seenaa cululuqaadha magaalaa siyaatiin akka uummata Oromooti. Wanni sun ammoo waan kophaa ta'ee miti gurmuu nama kanaatiin waan ta'e. Ammallee aadaan sun hin banne gaafa Osfaanaan asitti ta'u keessattuu guyyaa lamaan taphni sun itti xumuramu irratti gara dhumaa irratti bahiinsi uummata keenyaa achitti argamuun uummata keenyaa faayidaa inni qabu hundi keenyaa yoo laallee tapha qofaa miti wanni nama kana wanni asitti deemee fi duratti illee kaasaa turanii wanni kubbaan kun asitti haa ta'uudhaaf namni irratti as irra kaasaa turreef ammallee irraa gammannu irra caalaa ijoollee teenna walitti akkasii ture. Ijoolleen teenna maayinooritii ta'anii as keessatti dhokatanii ta'anii saba guddaa ta'uu biyya kana keessa faca'anii jirra.
garuu yoo walitti deebine gurmuu guddaa ta'u ufu akka of beekaniif akka of arganii. Kanaaf ijoolleen irra caalaa namni achi irratti bal'ee taphaasan irratti argameetiin argaa turre ijoollee umriin isaanii ganna 30 gad jiru. Inni kun waan guddaadha. Nama warra ala jiru Ameerikaa keessa jiru duun taane guutuutti Oromoon addunyaa guutuu keessa faca'ee waan jiru Oromoon bakka ma jiru waan kana ijaan argaatin illee. Inni kun maal mul'isa? Eenyummaa uummata kanaa mul'isa. Ijoolleen tun maal irraa akka isaan maddisan mul'isa. Biyya akkamii irraa akka isaan dhufan akka baratan isaan godha. Aadaa isaanii maal akka ta'e akka hordofan isaan godha. Inni guddaan kana. Nuufis hin hagafu tokkollee walitti dhufna, walirraallee hafna, waa hindi garaagaraallee qabna. Ijoolleen ammoo wanni kana jarra irraa hambifne kana ijoollee kana walitti fidutu waan guddaadha. Duratti Sheekh Saalih waa jedhaa turanii dhaamsa san anillee ammallee irra deebi'eetiin jechuu barbaada. Akka namni keenya mammaakutti horiin jabbii uf jalaa hin qabne horiidhaa miti. Nullee akka hawaasaatti namni ilmaan uf jalaa hin qabne nu hawaasaa miti, nu ummataa miti. Ilmaan teenna waliin jirraa maqaa nuu waamamanii bifa nu fakkaatanii dhiigaan dhiiga keenna aadaan aadaa keennaa miti. Ilaalchi jaraallee ilaalcha keennaa miti. Wanni marti nuu kennaa miti. Isa kana keenya godhuudhaaf wanni godhuu nurra qabu san hin goone nu marti nu mana manatti waan kan irraa dubarra jiru. Yoo ufsobne malee ijoolleen maal akka taate mana keenya keessan hundi kennaayyuu hin beekna waan ijoolleen keenya taate. Isa sadiif namni itti gaafatamu ijoollee miti, namni itti gaafatu yakkamaan nuyi yakka saniif gara rabbiititti illee itti gaafatanna akka isaan jedhan ammoo utuu jirru gubata waan sanii arginee maraa hundi keenya horarraa'aa jirra. Mataan keenya gubata, garaan keenya gubata. Kana arguu irra ammallee warra duuba jiraniif akka danda'amellee rabbi dandamuudhaaf walitti yoo dhufnee waliin dhaabannee waa goone qofa ijoollee tana baraaruu dandeenya. Amantiitti illee haadheessinu akka ummataatitti illee akkana waliif illee ilmaan teenya haa waa goonu bakka dandeenyu hundattuu ijoollee tana haa marsinu. Yoo kana goone qofa itti sufuu dandeenya. Sanii achi warra fiixaan badde taana rabbi warra fiixaan badde rabbi nu godhin. Kanaafi warri amma siima kana walitti nu fiduu kanaaf sababa akkanaati sababa akkanaa kan uumnee walitti dhufuu qabna. Abdallah wanni ka'eef ka Abdallaati wanni akkanaa kunniin wanni inni asii dabarsu gurra hedduu dhagaha bakka barri faca'aa laayifii taraa ummanni keenya hin argu. Kanaaf ummata biraatiif illee hamilee nuuf illee hamilee waan kana godhuuf ulfaadhu maatii kan kee godhuun goota godhataa lafa namni keenya argamu barta asillee miti magaalaa biraa deemtee goota umrii dheeradhu miidiyaan kan kee bal'atee miidiyaa hawaasaa guutuu akka inni ta'u abdii qabna galatooma. Obbo Isaa Ulfaadhu Abdallallee baga gammaddee hojii boonsatti jirtaa itti fufi. Miidiyaa kennaa jabeeffachuu qabnaa deeggaruu qabnaa cinaa haa dhaabannuu isiniin jedha. Itti aansee kan sartifikeetii kana argatu Horn of Africa Services Tsaggaa'eedha. Tsaggaa'een faa madda walaabuu ispoonser godhanii jiranii maallaqa guddaa nuu kennanii kanaaf Tsaggaa'ee asitti argaa jiru. Tsaggaa'ee bakka bu'ee obbo Taaddalaan akka fuudhee itti nuu kennuun obbo Taaddalaa asitti affeera. Gaaddisaan nuuf kennitaa. Eega waan nama gumaachisan hundumaafuu baay'ee galatooma. Waan ta'aa jiru asitti nama gammachiisa. Akkanatti wal jajjabeessanii waan jiru wal ibsanii gara fuulduraas fakkeenya hundumaa waan ta'aniif walitti himnee wal mari'achiifnee adda waan guddaa tokko kanaafuu galatooma itti nuuf gara fuuldura. Ayyaa obbo Tsaggaa'een nuugaa. Gaaddisaan Wong xiqqoon dubbadha guddoon dubbadhu kan dura deemni keenya kana ta'u maaliif sajarraa kanneen jalaa kanatti ol dhufne uummata keenya biratti gaafa kubbaan osfaana bakka sanatti osoo sababa isaanii ta'e agalatooman isaanii jaa warri waan kanatti dadhabanis galata guddaa qabanii kan biraa waan tokko osootiin jechuun osoo hin jenne biraan kutubeetii waan sammataa keessaa qaba gaaf tokko gaafumamma waan kanarratti namoota mootummaa keessatti hojjetan yookaan magaalaa sanatti hojjetan yaayyaamaa turree bakka tokko wal geenyee Abduu fa'aa wajjin jirra. Abduu fa'aa wajjin osoo jiru nama tokko
waan akkanaati Oromoo qabdii jennee itti himne. Eenyu Oromoo hin jedhan Oromoo waan jedhu takkaan dhageenye magaalaa Siyaasir keessattuu maqaa kanan dhageenye sooshaal sarvisiidhaa fi dorgomtii niitiin suni eegas duuba gaabduun itti deemee waan sana beeksisuutti dhufe jechuudha. Uummanni hagana gahu kan magaalaa sana keessa jiru siiti kaansel pirezidaantiidha yaa. Namni magaalaa sana keessa jiru kan uummata hagana gahu kan dhagayini hin jirru jechuudhaatu namatti dhagamaa jechuudha. Kanaaf waan guddaa dubbachuu fedhu uummanni hagana gahu bakka jirutti sagalee isaallee akka mootummaa keessa jiru keessa dhagahu godhuun bareedaa. Uummata jiru kana keessa dhagatii akka namoo guyyaa sana arge sagalee biyya sana keessatti hawaasa jiru keessatti dhagayamu kan Soomalee. Kan Oromoodhaa immoo sagalee dhagahamuu miti jiraachuun isaaniitu guyyaa sana dhagamee jiru. Kanaaf kanarratti illee osoo bareedinee hojjannee gaarii maaliif ilmaan keenya dandamachiisuudhaaf bakka namni itti waa godhuu qabu yookaan waan godhuu qabu irratti hojjechuudhaaf bakka hunda keessa mul'annee jiraachuun barbaachisaadha. Kan immoo ani isinirraa xiqqoo tolan dubbanne bira kun malee waan tiimaa madda walaabuu. Tiimni madda walaabuu keessumattuu Osfaanaan kan siyaasaa keessa jiru. Magaalaa sanatti illee tiimni madda walaabuu akka nuti jeteenyatti jennee kan bira laallu. Kan nama tokkollee miti kan Oromoo guutuuf. Akkatti namni yaadu sanaa miti. Abbaa bakka sana dhufee hojjate waan isa keessatti hojjechiisan malee ulaatti dadhabanii kootu tiima kanaan hojii deemii namaan hin jaallu. Kanaaf namoonni tiima kanarraa dubbata harkifataa jiru. Amma duraan tokko amma 5 ta'etu jira. Akka gabbaanee waan dandeenyu hundaan bira dhaabannuu fi isuma jalatti mataa qabannee walitti qabamnu asumaan dhaamadhaa fayyaa ta'a. Badhaasni itti aanu ka kennamu Sikkoo Mandoo Relief Association fi Sikkoo Mandoo illee tiima kana ispoonsarii godhee jira. Ispoonsarii godhuu fi faayinaanshalii deeggarsa kennuudhaan kan sartifikeetiin kun qophaa'ee fi roobaan Sikkoo Mandootiif waan kana nuuf kenna. Abdulaziz sartifikeetii kana Abdulaziz Sikkoo Mandoon bakka buutee nuuf fuute jechuudha. Fagaatiin hedduu galatooma warri Sikkoo Mandoo Relief Association hin beekne yoo jiraate waan namni baay'een Sikkoo Mandoo Relief Association akkuma beekamu waldaa qarqaarsa Sikkoo Mandoo jedhama. Biyyaa fi as keessatti waan akkanaa kanneen qarqaara. Biyyatti keessattuu xiyyeeffannaan isaa kan hojjetu warri keessattuu miseensa taatanii Sikkoo Mandoo Relief Association galatooma warri ta'an illee waldeen kun waldaa waan tokkollee rakkoo hin qabne waan tokkottuu hin hidhatamne waldaa qarqaarsaa qofa siyaasa amantaa maalii jiruuf saba kamiinuu saba Oromoo bakka inni rakkate sabni Oromoo namni miseensatti ta'uu barbaade hundinuu ta'uu danda'a. Kanaaf keessatti warri miseensa taatan waan kana hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Horiin kun horii isin kennitaniif ijoollee kanallee qarqaaree jechuu barbaadee galatoomaa. Roobaa waa jedhee. Nagaa oltanii ani waan jedhu baay'een qabu warra madda walaabuu hedduu galatoomaa waan baay'eedhaan akka gaariitti bareechisanii keessumaa simatanii akkasuma immoo nagaan galuun waan guddaan akka koominiitiitti hawaasni keenyas achitti argamee akka gaariitti dabarsuun hedduu namatti tola. So fakkeenyoo gaariidha jechuudha. Amma waan gabaabduu qofa jedhee irraa bu'uu fi koominiitiin keenya magaala kana keessa jiru amma qabna garuu isa sana akkamitti jabeeffannee waan dhukkubbii amma haasamaatti turetti jira. Miidhamni akka sabaatti qabnu maatiin keenya ijoolleen keenya jireenyatti miidhamanii maal goona waan jedhu irratti guyyaa gabaabatti walgahii waamuuf deemna. Walgahii waamuuf irratti yoo kan nu argamuu dandeessan ta'e maal gochuu akka dandeenyu mari'annee
fala tokko uumachuu akka dandeenyu eenyu wajjiniin wal agarree rakkoo keessaa baana kan jedhu yoo yaadne numatu wal arginee fala keenya barbaadachuu qabaa jechuudha. Kanaaf nuti wanti waadaa isiniif galu akka Oromiyaa Koominiitiitti walgahii isin waamna. Walgahii sana ammoo isin nu argamu yoo dandeessan waliin furmaata barbaaddannaa jechuudha. Guyyaa isin waamnutti akka nuuf argamtan irraa isiniin jechuu barbaada. Warra sagantaa kana qopheessitan isis galatooma isiniin jedha ulfaadha. Galatoom fayyaa argadhu. Kanatti aansuudhaan koominiitiin kennaa Oromiyaa Community Center in Washington tiima madda walaabuu faayinaanshaal illee gargaaree yaadaanis ogummaa beekumsa isaaniitiinis iddoo mariitis kennuudhaan koominiitiin kennaa tiima kana gargaaraa turee jira. Kanaaf itti aansee Oromiyaa Community Center in Washington as dhuftanii badhaasa Abdulaziz harkaa fudhattanii awwal as nu bahe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee madda walaabuu dhugaa hedduu galatoomaa isiniin jedha. Waa baay'ee hojjechaa turanii isin durallee dadhabbii baay'ee keessa turanii ammas itti deebanii sagantaa kana qopheessuuf hedduu galatoomaa jedhaani. Wanni an dubbachuu barbaadu akkuma reeffi roobaan dubbate Oromiyaa Koominiitiin hanga dhaabbatee hin beeytanii hanga ture maqaa isaa turtanii garuu hawaasni keenya hirmaannaa isaanii baay'ee gubatti argamatee jira. Kanaafuu yoo dandeessan gaafuma rakkanni qofa dhuftanii waan kana godhaa nuun hin jedhina. Nutis ammoo hirmaannaa keessan waan barbaadnuufi miseensa ta'aatii koominiitii keessan gargaaraa namallee yeroodhaan waan barbaadnuuf nama hin qabnu namallee nu dabalaa inni gaafachaa turre ammallee waa'ee masan irratti nuti yaamuuf deemna nutti hirmaadhaa nu gargaaraa isin jechuu barbaada. Uummanni keenya akkuma isin beektan warra as jiru kuni guyyaa guyyaarraa koortii irraa haa ta'u sagantaa waan garaagaraa irraa haa ta'u rakkoo hawaasa keessa jiru haa ta'u nu gaafatan. Garuu koominiitiin kun yoo hin jiraanne nuti kophattumaa godhuuf hin dandeenyu. Kanaafuu nu gargaaraa waa'ee ijoollee amma dubbattanis haa ta'u karaa koominiitiitiin furmaata kennuu dandeenya. Waa'ee sitii amma dubbachaa jiranii dhuguma nun beekan. Garuu nuti hojjennee obbeessuu barbaanna. Yoo isin duubaan nu gargaartan kana hundaa godhuu dandeenya. Nutti hirmaadhaa nu gargaaraa isin jechuu barbaada. Galatooma alfaadhaa. Yoo isin yaamne ammoo filiis nutti hirmaadhaa isin jechuu barbaada. Galatoomi Oromoon Koominiitiin yeroo dheeraaf haga humna fi nu biraa nafnee nu gargaaranii kanaafuu baay'ee galatooma awwal waa'ee sikuriitii irratti illee nu gargaaraa turanii. So thank you very much. Kanatti aansee kennaa biraa hedduutu jira. Dhiifama nu godhaa patient fayyadamnee wanni kun. Hayyee ka itti aanu warra bizinesaa warra argitee madda walaabuu Seattle sponsorii godhe asitti kanatti aansinee badhaafna. Obbo Isaas nu deebi'i. Ka itti aanu Stars Transportation Muhammad Amin Roobale ilma Shee Abdul Qaadir mallaqa guddaa nu kenne asitti argaan jiru. Kanaafuu isheen sartifikeetii kana as koottaatiif fuudhaaf. galatooma warri kennitaniillee kennaan tuni tabarakaa rabbi haa taasisu abbaa fudhatuun deemnu ammalanii waan asin jirreeti abbaa marma ilmaa bakka waayaniiti galatooma isinillee warri kennitaniillee rabbi isin irraa jaalatu duratti rabbi warra bilisoomu rabbi nu haa taasisu omiyaa shaalbii firii akkuma dur jarnaa ammallee kabunuraan rabbi nu haa didu bilisummaa rabbi nu haa fidu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Abdul Qadir Arjaa Sheikh Abdul Qadir Sabboona maatii isaaniillee Sabboona ilmatti dabarfatanii Sheikh Abdul Qadir iddoo tokko rabbi sinaa jiraachisuuf umrii dheeradhaan keessa turaa alagaadhaan kan ulfaadha galatooma kanatti aansee Awaash Direct Money Transfer Amir Sheikh Junaidi asin jiru na fakkaata eenyutu fuudhaaf Hamza Sheikh Hamza fuudhii Abdulaziz Aspaika. Kanatti aansuudhaan sartifikeetiin kan kennamuuf Asli 24-hour residential business owneriin kunis abbaan qabeenyaa kunis madda walaabuu mallaqaan gargaaree jira. Kanaaf asitti argaa waan hin jirreef Hasan Hamzaa haa fuudhuufi.
namni kun ifama organ irraa sponsor nu godhee jira organ irraa sponsor madda walaabuu godhee kanaafuu galatoomaa jedhaati hin arginaaf hin taane. Kanatti aansee Harameeni Groceries akkasumatti sponsora godhee jira. Kanaaf Umar Tooree as jira. Umar sertifikeetii kana warra Harameeni Groceritiif nu akka nu kennitu kabajaan si affeerre. Hasanaa fi du'aa taa'e. Harameeni Groceries kun warra ollaa kanaati Zamzami bakka birrii ergan kana kanaaf ibsitu madda walaabuu bara sponsor godhee namachitti dhalattellee galatoomaa naa jedhaan Zamzami la ollaa kana mallaqa ergiitii namni kennitu biratti ergata guyyuma takka gaafannee qarshii gaarii nu gumaachite kanaaf galatoomaa naa jedhaan. Otore ayen ini ya Ayen. Oh, apa durasi kan? No, berada kawan. Ayen galatoomaa ammas kennaa jiru qabna. Ifama godhaa milmiin baay'ee beekaa jira. Hin daddabna. Kennaa itti aanu kan nuuf gaaddisaadha. Amma akka koree jalqabna jechuudha. Nu nifatina nu dhageeffadhaa namni gartee waan gaarii hojjate galatoomi jechuun akka galatoomi jechuun nurra jiraata nama gartee nama galateeffachuun aadaa ta'uu qaba. Namni yoo galateeffanneet hin jenne borullee sanuma caalaa waan isarraa eegamu gumaacha jechuudha. Kanaaf warra koree torban keessaa koree aadaa cultural committee aadde ganame yoo jiraatte dubartoota bakka buutee koree aadaa sartifikeetii kana kan nurraa fuutu jenna. Kanatti aansuudhaan security committee aadde Margituu as jirti sartifikeetii kootuutti fudhadhu. Assalamu alaikum. Galatoomaa ulfaadhaan hunduu dhugaa akka nama biyya kana bara dheeraaf jiraate kubbaan bara kanaa kuni baay'ee bareedaa ture. Wanni bareedeefillee uummata magaalaa kanatti bareechise ulfaadhaa galatoomaa isinii jedha. Assalamu alaikum mo margituun isinii jettu maa alaikum salaam hin jenneen. As garagala mucattii kana hin beektu islaamummaan nutti makamte oromummaan odoon hin jirtu assalamu alaikum isinii jedhani. Kanaaf yoo tokko sheek Saalih ummata keenya sheek Saalih hin galatoofa. Sheek Saalih tura waa'ee mucayyoo tanaa irraa haasa'aa ture yoo obboleettii teenna ummanni keenya nu akka islaamaatti hin gufanne akka islaamaatti nama hin jajjabeessinu nama ofitti hin fuunu jedhanii haasa'aa irraa turani. Dubartiin hin simanne nu akka nama islaamaatti hin simanne har'ama guyyaa har'aan nu simadha. Hundi keessanuu anaa dhufu baga nutti makamte jedha. Ofitti kaleessa umrii dheeratu jedha. Margituu baay'ee galatoomii waa'ee poolisaa irratti hedduu nu dalagaa turte. Kanaaf seeftiin baranaa kanaaf ismuutii nu deeme baay'ee galatoomii. Thank you very much. Madda walaabullee akka biraan hafne gumaachaa turtes. Kanaafuu baay'ee galatoomii jira. Thank you. Yaa galatoomii hojii qindoomina hedduu hojjettee warra poolisii federaal way waliin baay'ee warra gartee poolisiitii fi warra security agency waliin hojii gaarii waan hojjetameef sagantaan kun karaa nagaatiin rakkoon tokko uumamin xumuramee kanaafuu galatoomii jennaani. Itti aansinee warra ijoollee volunteer security committee awwal as dhuftee badhaasa sartifikeetii kan akka fudhattu si affeera. Ijoolleen volunteerii godhaa turte akkuma beektanii hojii guddaa hojjetanii hojii security qofa osoo hin ta'in achi keessatti waan barbaachisu hunda
tiimaaf geessuudhaan hojiin isaan hojjetan hojii olaanaadha. Kanaaf Hasan Hamzaa badhaasa kana itti naa kennu. Galatoome awwal ulfaadhu. Tiimni keetii isaa galatoome. Ijoolleen baay'ee ifaajanii hojii gaarii hojjetanii kanaafuu haa galatoomanii. Itti aansuudhaan koree qunnamtii ummataati Public Relation Committee Muhammad Robalee kootuu fi Abdulaziz Irraamud. Muhammad Robalee. Public Relation Committee hojii gaarii waan hojjetaniif tarnaawwatii gaarii arganne namni baay'inaan akka ba'u bakka hundatti labsanii hojii gaarii waan hojjetaniif ulfaadhu galatoomii Muhammadiif Abdulaziz illee isin hundinuu galatoomaa isin jedha. Asirratti wanti jechuu barbaade waa'ee Muhammad Robalee kana biyya kana gaafa nu as jira guyyaa takkas agartanii waliin namni waan cifaa waliin dalagaa turre namni kuni nama biyya kanatti agartanii lafallee nu barsiise ammas madda walaabuu hagarraa baddes toltes guyyaa takka mallaqaanis kuma cufaan takka wal biraa nafne baay'ee galatoomii rabbi umrii si haareessu galatoomi thank you very much. Say something for Galatoma argitanii anillee wanni as jiruuf isiniif malee of ta'eef miti isinuma bakka bu'ee isin waliin jira isintu na guddise karaa kana isinuma turan argisiisee isinirraa fudhadhee karaa kana adeemu jira jechuu barbaadetti yaada dhibii wanni an jechuu barbaadu waan obbo Gaaddisaarree jedhe san jaartiin suni gaafa Osfaanatti imbaat goonee turre ni dhuftee waa'ee argitanii akka alaabaa tokko kennineefi ka itti aanu Marketing and Promotion Committee Jaafar eessa jirta? Jaafar badhaas certificateii kana ka kennuuf Gaaddisa warri wanna tapha kana promote godhanii marketii itti barbaadanii vendoriin yeroodhaan akka galmaa warri biizinasa achi keessatti akka hirmaatu godhaa ture warra kana haa galatoomanii galatooma jennaani Jaafar ammaas tiima qabaa tiima keessattis aktiivi hojii guddaan hojjetaa ture mee waa jedhu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hundi keessanuu galatooma Osfaanaan barana akka gaariitti asitti geggeeffamuuf warri gahee taphatan guutuun akka gaariitti bareedee morkallee baanee in yaadattanii Isfaanaalleen asitti ture jaraagada osoo hin ta'in haala gaariin akka gaariitti mul'ifnee waltaaneetiin waliin geggeessine baay'ee nama gammachiisaa akkanumatti itti hafuufnu jedha bara baraan insha Allah. Osfaanaan magaalaa lammaffaa Minisootatti aanee magaalaan lammaffaa jedhee magaalaa Siyaatil bakka kaayatee murteeffatee asii deeme. Kanaafuu kuni guutuun hamilee warra magaalaa Siyaatilii fi dalagaa kennaan argamee duraan seera Osfaanaa keessatti Osfaanaan magaalaa Minisootaati yoo bahee waggaa lamaa deebi'uu qaba. Minisootatti seera sanillee cabsuu dandeenya jecha amma magaalaan biraa eega argamee jedhe wannummaan waggaa lamaan achitti turuuf hin qabu seera sanillee cabsinee galatoomaa warri waliin dalayne guutuu. Hello. Namni gabaa biraa godhattan please as garagala. Gabataan haadhamaa kunillee nyaatamuu qabaata. Sagantaa amma waa tokko isinitti himuu barbaada mucattii isii ganna 9 as dhufteetu ture afaan hin beektu ture onlaayinii deemtee afaan Oromoo baratte afaan Oromoo baratte sanirraa nama 9 keessaa fiilmii afaan Oromoo waa'ee ijoollee ilaalchisee waa'ee lafa kanaa kalaalchisu fiilmii qopheessitee qabdi keessattuu ijoolleedhaaf wanni kun barumsa guddaa qaba. Lammaffaa ammoo mucattii tun hin beekaan Saamu'eel Shuun'e Kanaadaa nama jirutu afaan barsiisaa ture waan kana qopheessitee jechuun mucattiin tun jiraattuu lafa kanaati
please ijoollee teessanillee fidaa ijoollee waa ijoollee hasaarraami waa ijoollee hasaarraami isin ijoollee akkatti awwaalan haasa'uu barbaaddan malee akkatti ijoolleen tuni baraaramtu haasa'uu barbaadu namni baay'een dheengaddalee dubbadhee jira fooshaa irratti kanaaf guyyaa kana ijoolleen keessattuu waan kana muuxannoo irraa argatti haala lafanaatiin waan wal qabatee jiruuf kanaafuu yoo ofillee dadhabdan iskaan godhaatii ijoolleen teessan achirratti argamtee akka waa barattu isiniin jedha mucattiin tun ijoollee lafanaati teenna afaan onlaayinii deemtee barattee ijoolleen duubaan dhuftu teenneen illee akka isii kan akka taatu akka goonu kaani waamicha koominiitiin isinii godhu koominiitii yoo qabaanne oromoo uummata akka lafanatti bara dheengadda koominiitii bakka buunee namittiin bara alaabaa qabattee bakka sannatte waan badhaafamte san aduu sochiin hin jiraanne kun hin ta'u kanaaf uf hin dhossinu yeroo mara uf dhossaa deemuun gaariidhaa miti kanuma isiniin jedhaa galatoomaa horaa bula. Akkam jirtan maqaan kiyya Burtukaan jedhama. I made a film in Afaan Oromo with an entire Oromo cast. Everybody speaks Oromo in it. Everybody that is an Oromo character is playing by an Oromo actors. And we also have, it's not just my film, we have other films as well. We have a film about Hachalu and his sacrifice that he made for the Oromo people. It's made by Soretti Kadir. She's from Kenya and she'll be showing her film. And other people will be showing their Oromo films as well. So please come and support your Oromo filmmakers. We make films for you, so please take the time to be there. I appreciate it. Galatoma, thank you. Galatome kanat ansine certificating kan kennamu youth organizer committee Habiba director community tenna jirti isitu qindeessaa ture obbo Isaan ittina kenna. Assalamu alaikum. Na dhageettani? Akkasi akkam fafayyuma naguma Oromoteen tasiyaatili waan guddoo hedin qabu galatooma koree Usfaanaa tasiyaatili certificateii naa kennuufi kaan ammoo dhaamsii an qabu duraan nami cuftinu dhaamatee jirafa ammoo anilleen itti dabaladha community teessanii communitiin teen jaaramtee jirti diqqaa guddaan argitee dubartii dhiiran ijoolleen itti dhiyaannee hajajjabeessuniiti amma reefuyyuu dubartii waliin haasa'uu jirra waan projektii gara dubartiitiif ijoollee laallatu hojjechuu fi qophaa'uu jirra sunifiyyuu galatooma waan biraa hedin qabu thank you. Galatome adda Habiba ulfaadhu kanatti aansinee koree fayyaa Dr. Bariisaan asin jiru kanaafuu Dr. Bariisaan kophaa isaa dirree keessatti ijoollee miidhamte gargaaruudhaan tajaajila fayyaa kennuudhaan waan hedduu hojjetaa ture torbaan guutuu oofa fudhatee hojii isaa irraa kanaafuu Dr. Bariisaa asirratti recognize godhuu barbaanna inni waan hin jirree fi margituun as jirti gaaddisaa irraa fuutuufi. Kaitiano Thank you. Ulfaadhaa galatooma ammallee Bariisaanii obboleessa kiyya maandhaadha. Dr. Bariisaa jedhama. Warra madda olaanuu jalqabe keessaa nama tokko dhugaa isiniin jechuuf torbaan guutuu ijoollee isaa waliin fiildii keessa fiigaa ture. Kanaafuu obboleessa kiyya waan ta'e qofaaf osoo hin taane yeroo konfiraansii first time goonetti namni hedduu isa filate ammallee executive keessa hojjeta trust board galatooma. Thank you very much. Thank you Galato.
kanatti aansinee koreen recognize godhuu barbaannu koree geejjibaati transportation committee koree san kan dursaa ture obbo Gaaddisaadha. Abdulaziz obbo Gaaddisatti naaf haa kennu. Tooma ulfaadha Abdulaziz Gaaddisaa fi obbo Isaa bakkannaa deebisaa galatooma isin sadeen ulfaadha isiniin jedha. Kanatti aansee tiima madda olaabuutii fi tiima jalaa dhufaa jiru isaan recognize goona. Isaaniif kan badhaasa nuu kennu Muhammad Roobaleetii fi Hasan Hamzaati pirezidaantii madda olaabuu Siyaatil. Madda olaabuu Siyaatil FC successfully hirmaachuu keessanii fi ammaas qabxii gaarii fiduu keessaniin koreen taaks foorsii Siyaatil badhaasa sartifikeetii kana isinii qopheessee jira. Kochiin Ziglaa Muhammad Nuurii fi Ahmad Naasir isin sadeenuu as baatanii Abdunnaasir isin sadeenuu as baatanii badhaasa akka fudhattan isin gaafadha. Abdinuur, Abdunaasirii fi Zigla. Harkadhaaf mee jarri kun yeroo sadi wal faana warra tiima madda olaabuutiif geeba fidee tiroofi yeroo sad wal jala fidanii kanaafuu galatooma ulfaadhaa jedhaanii jarri kun ammaas tiima biraa of jalatti ijaaranii ijoollee xixiqqoo baasaa jiranii. They are very good in succession plan. They are doing best. Kanaafuu ulfaadhaa galatooma jennaanii waa haa jedhanii isaanis afaan takka takka. Yaa duraan dursee uummata Siyaatil hedduu galatooma isiniin jenna. Yeroo dalagaatii fi yeroo keessan balleessitanii as dhuftanii nu waliin yeroo kana qoodachuu keessaniif hedduu isin galatooffanna. Kanatti aansuudhaan tiima keenya akkuma nu gargaartan sponsoraa fi nu wajjin dhaabachuu keessaniif hedduu galatooma isiniin jenna. Mallaqa keessan akkuma beektan jarziitti bitanneeni tiim rejistireeshinii itti goonaanii waa hedduuf nu gargaara. Kanaafiyyuu hedduu galatooma isiniin jenna. Akkanatti aansee ijoolleen kun maashaallah yeroo dheeraaf wal qabatanii tiima kana deemanii turanii ammas jalatti nuti ritaarmentii ta'uuf deemnaa very soon abbaan tiimaa jala jechuun bakka magaalaa Siyaatil bakka isin bu'ee namni deemaa ni jiru iji jara laaltii du'aayii godhaa fi ijoollee kana walla ga'anii afaan takkaan akka deeman du'aayii godhaa fi yoo rabbi jedhe galatooma. Ammas maddi olaabuu tiima xixiqqaa afuruuf jalatti ijaaree leenjisee argitee guddisaa jira. Isaan keessaa madda olaabuu Stars Mustafaa Roobalee. Coach Mustafaa Roobalee. Madda olaabuu Stars ijoollee yaankii baranaati. Diviijin bii taphataa turanii warri koochii godhe isaa fi Ishmeeleen as hin jiru. So kanaafuu afaan takkaa dubbatume itti kenna. Galatooma Mustafa. Galatooma. Nu asumatti taphannaa meedaa kanatti ijoollee keessan fidadhaa. Bring your kids. Welcome. Ayyee galatooma naa jiraanii fayyaa argadhu. Ka itti aanu Evergreen Seattle. Evergreen Seattle Jaafar kottu fudhiif. Yaa ka itti aanu Sporting FC of Seattle. Ijoolleen tun ijoollee jalaa dhufaartu. Jaafaraa fudhuufi. Ka itti aanu ammaas tiim Oromiyaa Seattle. Inni illee Jaafarumaa Jaafaraa fudhuufi ulfaadhaa galatooma. Ulfaadhaa galatooma jennaani koree warra barbekiyuu nu qopheessees warra gartee sagantaa beekamtii kana qopheessees hawaasa keenya akka waliigalaatitti dubartootaas maraa community keenyallee hunda keessaniinuu galatoomaa jenna.